Nageenyi keenya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti sinaa ga'u akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya televiizyinii faana daawwachaa jirtu. Nu daawwachaa jirtu waan ta'eef hedduu galatoomaa isiniin jenna. Baga bara haaraa bara 2017tiin ittiin isin ga'e qophii addaatiin egaa wal gaafannaa. Baga bara haaraa qeebaltan yookaan ammoo baga bara haaraatti ceetanii waliin jennee maatiin gaafannu ni jira. Biyya baanee jirra Itoophiyaadhaati ollaadhuma Itoophiyaattiidha kan argamnu Jibuutiitti jechuudha. Jibuutiitti ammoo egaan lammiileen Itoophiyaa yookaan ammoo dhalattoonni Itoophiyaa biyya kana keessa jiraatan ni jirani. Hawaasni Itoophiyaa biyya Jibuutiidhaa jiru. Akkamittiin ayyaana kana dabarsan laata? Maalitti jirtu? Akkamittiin wal gaafattu? Akkamittiin wal iyyafattu? Maal walii ooltu? Maal walirraa ooltu? Waan jedhu sana wal gaafannaa jechuudha. Kanaaf egaa hawaasa Itoophiyaadha dhalootaanis ta'uu danda'a yookaan ammoo lammummaadhaanis ta'uu danda'a. Jibuutiidha jiraatu jechuudha. Hawaasni kunniin egaa dhaabbanni ni jira kan itti wal gaafatan jechuudha. Har'arru wal ga'ii dhaqabne jechaati kan turani dhimma waloo isaanii irratti yeroo hedduu akka mari'atanidha jechuudha. Kanan hubadhe Imbaasiin Itoophiyaa Jibuutii jirus akkasuma isaanii waliin sirriitti walitti dhufeenyaan akka hojjetaatii jiru odeeffannee jirra. Garuu ammoo egaamee reefu fulbaana keessattidha kan argamnu waan ta'eef fulbaana keessa gaafa jirnu ammoo egaan ayyaanota uummataa kan ta'an darbees ammoo ayyaanni amantii giddu galeessa taasifate ni kabajama beekamaadha. Kanaaf irra deebiidhaan bagattiin isin ga'e waliin jenneetu waan tokko irratti jireenya isaanii irratti odeeffannoo wal jijjiirra jechuudha. Nu daawwachaan waliin tura Addis Taamiraat qopheessuun isin biraan gaha. Guddaa galatooma miidhagdanii jirtus. Galatooma waan nu kabajaniitoo asitti nu affeertanii jireenya keessan akka isin gaafannu waan nu taasiftaniif abbaa isin irraa hin eegala. Ayyaanni waggaa jijjiirraa bara haaraa kana eegalleetii kan jiru dursarratti bagattiin isin ga'e. Ameen waliin bagan. Ayyaanni waggaa akkam ture? Shi baay'ee galatooma. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko ameen jennee waaqa keenya galateeffannaa. Ittaansuudhaan baga isiniin ga'e jechuun barbaada 2017 umda keessanuu biyya keessas biyya Jibuutii keessas akkasumas biyya keessa lammii Itoophiyaa hundaaf biyya garaagaraa baha Afrikaa iddoo biraa kan jirtanuu barri nagaa kan milkiyaa ta'u jechuun barbaada. Community Itoophiyaa jechuun lammii keenya Itoophiyaa xiqqaa jechaadha. Kanaaf sabaaf sablammoonni gara adda addaa kan amantaatinis gargar hoo jiraate kan adda addaa qooqanis kan ta'e wanta yaada adda addaa kanillee kan qabaannu yoo ta'e akka lammii Itoophiyaatti immoo community Itoophiyaa kana keessatti dhufnee kamiyyuu qooqni otoo hin ta'in amantaa otoo hin ta'in yaanni biraa gargar otoo hin baasin akka lammii biyya tokkootitti ayyaana waggaa kana ayyaana bara jijjiirama 1216 gara 1217 ceemsa kana akka ijoollee tokko akka ijoollee warra tokkootitti waliin waan qabnu waliin kabajnee turre mi ayyaana kana kanaan ture kanaaf kan bara kana kana wanti adda taasisu jira kabaja ayyaana kanaan wanni adda taasisu hin jiru maali yeroo nu waggaa dhufu mataa isaatiin adda bara sangeenye ammas immoo rabbi kanaan nu ga'e fayyaa argannee hojjaa keenya qajeelfannee biyya keenya fistaanan bakka jirutti bakka hunda keenya jirutti guyyaa kana dhabee maaliif namoonni baay'een nu bira kan boqotan hin jiru kan godaanan ni jiru kan dhibaman ni jiru wanta adda addaa keessa waan jiraniif nuuf immoo fayyaa argannee rabbiin wajjin nurraa odoon fagaatin qajeelfama waaqan wajjin ta'e guyyaa kana ga'uu keenya baay'ee gammachuu guddaa natti dhaga'ama baga gammaddan baga geessisan isiniin jedhuun barbaada. Galatooma baay'ee. Isheenis isin galateeffadha. Haadholii obbolaa kootti immoo haadhufuuti guddaa galatoomaa irra deebiidhaani baga ayyaana waggaatiin ittiin isin ga'e ayyaanni waggaa akkam ture? Hedduu bareedaa ture. Akka gaariitti kabajnee ture. Maashaallah. Wallaahi akka gaariitti kabajnee biyya kana durii gaafa ayyaana waggaa kana kabajanii akkamittiin kabaju ture? Wallaahi biyya kana keessatti gizee ayyaana kabajnu nuti waltaanee waliyaamnee community biyya keenya ambaasii kana amma community keessa dhufnee akka bareedaatti kabajna. No akkana. Akkasitti kabaju. Eenyu jedhamtu maqaa keessan? Ani Ikraam Usmaan naan jaa. Baay'ee galatooma. Atummaanis nutti machuma. Maqaadhaan walaa barruuti. Yaa galatoomni siijaa maqaan kiyya Maawardi Abaadir naan jaani. Waggaa meeqa turtaniitu isinis? An Jibuutii keessatti waggaa 16 ture. Waggaa 16.
كنافي مي أكملتيني كان أيانا وقا كان ولي والله أيانا أكدت خبرنتي على بريدة كبجنا إثيوبيا كوميتي غنا قيستي عمتو أياني هاريني كزيد في وأنا دادا كزيد في أكبريدة وجه خبجنا يتشودا وما تخيني سبا لاموتين وندي خيني تكتاني على بريدان خبجنا يتشو أي بكتوك توليتك أمام بكتك وليك أمني يريتشي ودو فيسني خبجنا وأمن تخبجنا يتشو تكوتاني قالتهم بقتيني سنجي بقولي نجي عجم أمت عجمي ترتني زرتجا جرز بوتي لا بيتنت أكا لكوسة تبعتي كما في بس قليل سديت تمجها باتي شنفا دقدمي شنتي أربعة ساعة دي برتن سنتي ياددا جرات بيا كناتي أسمتي فوني أسمتي المانوراني جرات بيا كناتي جرات شجرة isinillee kan gaafachuudhaaf yeroo keessa muraasa guutanii armatti nu gaafachuu keessan hedduu sin galatomsina. Ayyaanni barana kan biraarraa wanni adda isa godhu ministeerri tiraanspoortii fi wanni dhufee asitti nu wajjin kabajee bahararra nu geessanii markabarratti nu bashannansiisuu keessanii isin nu wajjin argamuu keessaniin hedduu gammachuu addaa qabna. بقى ولي نجى بقى سن اللي نفتحين وقافتن بقى مونجين قربيا ندمتو دربي طبعا ندمنا أيانو قاتيف دمتو مو إما داتيف دمنا كمتا قافنا كبشرنا تسن دمنا إلى الله بيكسن اللي هو دم الله لما في اللي دم الله وانغاري الدنيا متتول. أيه ألتوني لما لي توبي عادتي ساتاني أستي ورني ألتني جا أيانا جرا قد ساتا وجمشوا عمل ولين دبرسوا لكن نك أبدو بيكنا. نك أبد. مية كمتين ورني جافت. أكا أفوشا تساتي أفوشا أمنك أبنا. أكا أمتات سيمونو هدول الدبنا. أما وانا يادتشيسو فلوكيسا. موتمان جبوتي دا منا برنوتاتي في آداكين أسيناكين أتبيك سيسودن دنيو لفنو لا أتم تجرا اختارا كما فرتمو مكارميتر كما فرتما وانتونو كننيرن منا برنوتا سني في جاري سيناكين آداكين أمتاكين أبيك سيسوداف في جاجرا ملك أليس سابا جرا أكاچاراتي يعني سني في موتي قافتما دا سنيفو إسنيس نغرغارتن بوكيد أبتن جنة أبديس قبنا سينان كن أتفوفا هباتشي سادفنا با أكا دراتي ولالو درا سينان كن أبابال إسوني ساچو عدادات تراته جولي كن أسبرسيسني آدا كن أبرسيسو دافدو الفاتحة تراته جروب بيكنا تجرات تموتي أما وياد فمالي يرو درا إنما كن أبيسيسو ترا كورة تراته سنيفو أما الحمد لله جولين كن أفان أرمو هاسوتي سرتي بريستي أرمو بريساني أفان أرمو هاساني وأندين كابو جراسا كنمون سنيفو إدو تجمعنا كنان اللي ده وإيمانا برنوتا كانت تس كانوا غرغرتن ومتا كانوا كاستن سنان كن يكتفوفو فدلا ديمنا ملي يادي كن يكنا فكاتا سنغالتهم سنا بيكنا تفود فكاتا جراداني بركم لما كأوروبا تنفود بركم لما باتي سدفا دمي سديه تنفود أما بالمان سديتي يعني أيه إسمه أقدتني أجول أستي جراتو أفان الدادة حسوتي أفان أدا كنا براتشو تدو الفاتح أفان أولاد أفان متبينا هدو برسيز برنوتي بينا تبرتمو أفان فرنساي كم برتني سومالي أفرين نجراني برنوتا عندو كون أفان برنوتا ثاني فرنساي سنيفو كناس والقبسيسا أفان كناس أدا كناس بيسيسا شارك أجر أما لبون جرو ما تتوفنا أبدين كن أمم مني برنوتا كيو جار رمي ته سينان كن أسيم ببالتا متى كن أسوف بيكادي ما إنه جبوتي في توقع تكتي بيك كاتان بيتان التجاراتي أكا بيبراتي قونة سنتين أكا بيكين أتلالتي كان تجاران متى كن تكتي والرافود كان بينا فود المان أشاجوجا كان إسكين الرافود أني أشاجوجا والكسجر كوني أكتفوف برنوتان هيك نجنة أبديك أبنا كان اللي إرجع كني أرمرتني دبرتهم فدا وأنو قافتني في غلطهما وجرات داسين جن. أيه قد غلطهما. أي سنة تناكنا. أكم زرت الردي بيلا. غاري فيا أكم زرت فيا وامتي. أيه بقى أيانا جيسا. الحمد لله. بقى جيني بقى ولين جيني. الحمد لله قالت ربي قشنا.
ayyaana waggaa kana ani har'a akkuwan har'a dhaladheetiin of laala. Maal yoo jettu durallee yeroo hedduu miidhaan dhagahaa turre malee hin hordofne akka har'a. Har'a garuu gammachuudhaan of tahee bakkaan amma dheengaddaa ayyaana waggaa kana itti kabajasan haarayanatti tahee jechuudha. Anaaf haarayaa eenyummaa kiyyaan bakka san dhaqee saba kiyya dura dhaabadhee waan jirullee gabaasachuudhaaf hedduu gammachuu natti tahee guyyaan biraa tahee natti dhagahame. Alhamdulillah galata rabbiiti. Kun immoo qabsoo jabaadhaan dhufoonni kun akka laafaaniin dhufne uummata keenyatti itti wareegame lafeetti itti cabe dhiigaatti itti dhangala'e akka laafaatti hin dhufne warra du'eessa rabbiin isaan hamaaru jenna. Warri jirus umrii isaanii haa kennu jenna. Wareegni isaan fidan sun har'a nu hiif immoo bilisummaa nu fideera. Galata rabbii jenna. Alhamdulillah ati haala jirurraa eenyummaan kiyyaa har'a calaqqisaa jira. Wanni ana biratti jabaan kana. Eenyummaa eenyu tahee bakka kanatti dhiyaachuun kiyya anaaf wanni jabaan kana. Galata rabbii. Kanatti aansee immoo akka kaleetti turre inni miti akka har'a jirru yoo ilaallu carraa guddaa qabna jennee yaadna. Kanumti har'aanii fi ati waliin teenya haasofnu kun illee carraa mataa isaatiiti. Dura hin qabnu turre waan kana. Har'a immoo carraan fideennaan gaazexeessaan biyyarraa dhufee nu wajji taa'ee nu haasofsiisee nu gaafatee rakkoo keenyallee gammachuu fi boo'ichallee nu gaafataa jirtanii kun mataa isaatii carraadha. Alhamdulillah isinillee hin jiraadha nu isa jiraannu. Warri jala wareegames rabbiin isaanii hamaaru warra jirus immoo umrii rabbi isaanii kennu warra madaa'ee hafee jenna. Galatoomaa baay'ee. Daawwattoota keenya nu daawwachaa jirtu waan ta'eef hedduu galatoomaa isiniin jenna. Egaan hawaasa lammiilee Itoophiyaa yookaan immoo dhalattoota Itoophiyaa Jibuutii jiraatanii waliin kan turtii taasisaa jirru nu daawwadhaa isiniin jenna irra deebiidhaan. Egaan namni sababa garaagaraatiin biyyarraatii gara biyyaatti imaluudhaa danda'a. Kanneen seeraanis haa ta'u seeraan ala socho'an jiraachuudhaa danda'u. Sababa hojiitiifis keessattuu walitti hidhaminsi Itoophiyaa fi Jibuutiidha gama hedduudhaan kan jiru waan ta'eef namni haaraan gaafa kan lammii Itoophiyaadha jechuudha. Gaafa gara kana dhufu akkamittiin simattu akkamittiin wal bartu. Simannaan keenya kaa'e dhugaadhaaf yoo ta'e namni biyya kana dhufu karaa seera qabeessa irratti kan haasa'uu dandeenya. Isarratti haasa'esh baay'ee galatoomi. Isarratti yommuu dhufu namni kamiyyuu taanan biyya kana keessa Jibuutii jechuun biyya xiqqoo waan taateefu akka gaanfa biyya gaanfa keessa jirtus gaanfa Afrikaatti irra jirtus akka gaafa qotiyooti xiqqoodha baay'ee bal'aa waan hin taaneefu bahas taanan lixas taanan namni wal arga. Lammii wannoon as keessa jira dhaabbanni as keessa jiran lammii biyya keenyaa keessa jiran gara 15 17tu jira. Kana keessaanii tokkoffaan imbaasiidha. Jalatti immoo ittaansee imbaasitti taansee community kana. Kanaaf namoonni yoggaa yommuu dhufan kan dhaabbata jiraatanis haa ta'u kan immoo daldala isaanis daldalatan haa ta'u malee namni kamiyyuu taanan iddoo kana community kana namni hin geenye hin jiru. Wanta gaariidhaanis wanta adda addaatinis. Kanaafuu namoonni yoggaa dhufatan yommuu dhufan simannaa guddaadhaan akka obboleessaa unkaan lammii warra biyya keenyaas jiru dhiisne warrumti Jibuutillee Jibushaanii warri ta'anillee nama biyya keenyatiif akka obboleessa isaanii akka obboleettii isaanii akka warraatti malee kan isaan ilaalan kan jiraannus yommuu dhufnus hoggaa nu fudhatan nuyillee warri wal as keessa jiru kunillee simannaadhaan haala gaariidhaan akka ijoollee warra tokkootitti waliin afaan odoo gargar hin bahin afaan baay'eenis ni dubbata Oromiffi ni dubbatamaa Amaariffi ni dubbatamaa Tigriffi ni dubbatamaa Sumaaliffi Afaariin Faransaayiin Ingiliffi afaan Yemanii Arabiffaa kun afaan kun hundi waan dubbatamu namni kana keessa tokko yoo beeke Jibuutii yommuu dhufu qooqa adda addaatiin haasa'uu walii galuu wal simachuun baay'ee salphaadha jechuudha. Isinummaanis akkasumatti wal simattu jechuudha. Afaan biyyaatiin. Afaan biyyaatiin. Aadaa biyyaatiin. Aadaa biyyaatiin, seenaa biyyaatiin. Kitaaba kanarrattis namni nama ta'uu isaatiin amantaa kamirrattuu haa ta'u eenyumtuu amantaa kamiyyuu duraan dursee abbaan fi amantaa keessa haa jiraatu namni nama haa ta'u kan jedhu wanti dhorku waan hin jirreefu michuu namaa rabbi michuu namaati. Kara barbaadenu haa ta'u mana barumsatis taanan mana amantaatis taanan
namni kamiyyuu nama ta'uusaa namni guutuu ta'e jennaan amantaa kamiyyuu haa ta'u qooqa kamiyyuu haa dubbatu bakka barbaade waan fedhii isaa yaa hojjetu namummaan qooqas ni caala amantaas ni caala namni otoo naman ta'in qooqas qabaadhe jedhee amantaas qabaadhe jedhee faayidaa guddaa irra gahuu hin danda'u kan jedhu waan qabuuf warra biyya keessas jira biyya Afrikaa keessa biyya alaas jiraatan michuu namaa fayyisaa addunyaa kan jedhu michuu namaa rabbi michuu namaati eenyumaafu waan ta'eefu kitaaba kana magaala Finfinnee keessa ni jira asis biyya Jibuutii keessa ni jira afaan garagaraatiinis kan barreeffame miti sirriidha afaan garagaraa Oromootiin afaan Amaariffaa afaan Tigirfaatiinis itti jirtu hojjetamaa jira afaan Tigirfaatiin afaan sadaniin kanaan biyya alaa keessas biyya keessas waliin ga'uudhani galiinsaa kitaaba kanaa immoo qarshii kophaatti fudhachuuf odoo hin ta'in keessattuu sabni keenya sabni bal'aan Oromoo keessa Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessa jiru kamiyyuu haa ta'u saba kamiyyuu haa ta'u afaan isaatiin waaqa galateeffachuu ni danda'a. Guddaa galatoomaa. Ishaanis nan galateeffadha. Eebbasni eebbistanii jirtu waan ta'eef akkuma jalqaba isaaniif kaase namni haarofti gara biyya kanaa kana gaafa dhufu mee akkamittiin wal simattu akkamittiin wal iyyafattu waa'ee biyyaa immoo maal haasoftu waan jedhu natti himaa. galatoomii namni haarayni gizee biyyarraa dhufu ni taqabbala gara keenya fitna qotaan wajjii da'amaa jennee nutis hara community kanaas ni fidna waa'ee biyyaa adda addaa agarsiisna kolfaa taphaan akkamittiin simatte hedduu kolfaa taphaan isaan taqabballee akka gaaritti isaan taqabballee karaa keenya fidnee waan isaan hin beeknes agarsiisnee waan nuti isaan dura jirruuf jecha akka gaaritti magaalaa fi waa'ee biyyaa cufa barsiisnaa jechuudha namni haarayni gizee dhufe gaddaaf gammachuudhaaf wal qaqqabuun kun akkamidhamee akkamitti wal iyyaafatu namni yoo dhukkubsatee jira ta'e fakkeenyaaf namni humna hin qabaanne dhukkubsachuudha danda'a ta'a yookaan lubbuullee darbuudha danda'a ta'a akkamitti walii rifattume akkamitti walii qaqqabdu nuti wallaahi amma dubrii community ambaasii keessa ijaaramnee jirru nam takka gizee dhukkubsattee khaanee maallaqa walii gurree isa kana bakka jiruuf dhaynee fuunee haakima geessinee haakima yoo ciisellee nama goonaaf achitti kumlamaa nama kanneenee nama bira ciisee nutiis qoonqoo itti geessinee akkasitti dawaa isaa hanqa wayyaa'uu laalla jechuu nuti waa'ee biraatiis gaa gizee haakimarraa bahe خرا خينيا في النادي خرا كوميونيتي خنا خطبنا متوقع بافدو جنيني أكسيت خرا خينيا في النادي خدو إلي نورادو إلي والله دفني أمباسي خينيا ديني أمباسي خينيا را ورقا قدنين وغرغارا جنان إسانيس نغرغارن ورقا نغدن إلى فرد بيتي نوجي ديمن ورقا نغوسي سنجزي ورقا نغدني نوفيتن إلى حاكمة ديني نتمان ولك أبامني دبري haakimarraa gizee san ummata dhiiraatti himnee dhiirtinis reefka baasanii akkasitti awwaallanna jechuu reefka keenya Jibuutii keessatti hedduu wal gargaarra hedduu wal qabna hedduu wal jabeessina biyya kana keessatti gaariidha sitti haa dhufu amma sirra deebiidhaan galatoomi egaa akkuma hundi keessan kaastan hawaasni asii waliin jiraatu keessattuu namni kallattiidhaan gaafa gara kana dhufu imbaasiin Itoophiyaa Jibuutii keessa jiraatu hojiin inni hojjetu ni jira akkamoo communitytti yookaan ammoo akka hawaasaatti wal ijaartanii jirtu imbaasii kana wajjin hariiroon isin qabdan akkamii gaafa rakkoon garaagaraa isin mudatu ta'uu danda'a akkamittiin wal iyyaafattu akkamittiin walii qaqqabdu waan jedhu naakan ambaasii keenya jechuun wallaahi hedduun ambaasii keenya galatoonfadha ambaasaadara keenya Biraanuu Tsaggaayee dippiloomaatistoota keenya hunda hedduu isaan rakkannuus waan feene waan isaan gaafanii nu cinaa dhaabbatan waan nuti yenneen hunda nu cinaa dhaabbatanii nu gargaaran kanaafuu ambaasiin keenya akka mana keenyaati yenneeti rakkina irraa qabnu wallaahi galata guddaa galfannaaf ambaasii keenyaaf hin sinjaa nuti haala jirru gaa bakka akkuma obboleettiin teenyatu na ibsite tanatti ati namni keenya gizee haarayni dhufees nama keenya kana cinaa dhaabbannaa yoo dhukkubsatanis isaan cinaa dhaabbannaa yoo kaduwanis isaan cinaa dhaabbannaa gama nuti dadhabneetti ambaasii keenyatti beeksisna ambaasiin keenya nu gargaaraa jira jechuudha.
Ayye gaariidha. Bara 2016 kana gaggeessinee jirre gaanii bara 2017 irrattidha kan argamnu. Mee hawwiin bara 2017 qabdu namoota as jiraataniif ta'uudha danda'a yookaan immoo warra Itoophiyaa jiraataniif irree ergaan yookaan immoo hawwiin ati qabdu yoo jira ta'e ibsuu dandeessa. Waniin ibsu barbaade warra biyyaaf maal hawwitan biyya keenya warra Itoophiyaa keessa jirtan hundinuu baga amata haariyaatiin waggaa 2017 isiniin ga'een isiniin jaa warra Jabuutii keessa jirtan illee baga amata 2017 amata haariyaatiin isiniin ga'een jaa amata kana ga'aa ka jaalalaa ka gammachuu kati waan rabbiin nu agoo dhujeetiin du'aa godhee jechuudha. Ani gizeen tapha badhu tapha Ali Birraafaa afaan adareetiin wallisee waa'ee kanaan jaaladha. Sanii kan adareedha kana kan Ali Birraa na yaadachiisa. Wallaahi Ali Birraa wallee Ali Birraadha siifii wallisaa. Naaf wallista. Ali Birraan wallee adareedha khawallise waanjoo ila dayda ima khashbahin kuday halqo mija khashu kiltiqat alqo basarin kabaya koot ya mustube tasti sama girzalen falakebe tasti sama girzalen falakebe إلى ديدا إما خشباحين كودي حلقو ميجا خاشو كالتقيت الخو ما وردي هدية قلبي ببكلشا كودي سرقا فرانو خيكو أشا كودي سرقا فرانو خيكو أشا إلى ديدا إما خشباحين كودي حلقو أكست كاسة توبيكني سرت سراول جلاك أبني غاري فري قالتو ما باي سجلي بريدا كابوس نوزرادا تمونا رتكير كانوا دبرستان بربانا بري هارا دغا بر هاراتي غافتي ولمني روباي هاوي هارا كايو هارا قباچو دادندا كناف ارغا لميلي بي إثيوبيا ايانا كنا كبزنيف ارغا دبرساتي في هاوي لمي بياتيف بياف قبدن غبابساتينا كاسا galatomaadha carraa kan argachuudhaanis isin dhuftanii gaafachuu keessaniin hedduu isin galatomsina bara 2016 xumura bara 2017 isheenuu keenyaan hedduu carraa gaariidha itti gammannaa bareedaadha akka fakkiitti nu uummati Jabuutiidha jiraatu kun afaan adda addaa beekna afaan rakkoo mallaqaa qabnu mee rakkoo bibbiin qabnu rakkoo mallaqaa sin qabdan bata filatu namni biyya kana keessa jiru caalumaatti sa'aatii jiru keessatti waa hedduu akka hojjettan nan beeka. Waa hundi carraa san hin qabu. Hundi carraa san silan qabaanneef itti jiraachaa jira biyya itti jiraatan hin jibbanii carraa amma nu kennitanii dhuftanii nu galatoomsan kanan akka miidiyaa keessaniittis akka hawaasa Oromoottis akka saba sablammoota Itoophiyaa guutuuttis hedduu gammachuu qabna gaariidha amantiin keenya Islaamaa warra Wallooti akka carraa ta'e gaafan biyyana kana dhufe obboleessa kiyya kana har'a nasiibaa wal bira dhufneerra isan nasimate maal isaan ture inni yaadachuu dhaballee mala mee akkamitti wal simattan inni akka jechuudha bara waggaa bara 30 kaarraati waggaa 30 kaarraa kuma fi 1986 baatii 525 dhufe yeroo jalqabaatiif kan wal arge isaan inni walumaan je inni yaadatu san inni ira inni ira obboleessa kiyyaati hangafa kiyyaaf hiriyaadhani ani achirraanii isa beeka dhufe obboleessa koo argadhe jedhee isa biran dhufe mana namaallee nageessee wabii naa ta'ee dalagaa na naqee hamma ammaa kanas walumaan deemaa jirra kanaaf amma uffatanii galata hedduu narraa qabaaf gaariidha walirratti sinaa irraafatu ammas waliin jiraadha umurii dheeraa kan gammachuu kan bara badhaadhinaa rabbi isaanii haa ta'u jenna Itoophiyaa dhiyoo bultii 20 keessa achin turaadhe karaama kolidar ijaarame kanallee Finfinnee agartanii Finfinnee gaariitti ilaaladhe asiin Harariin Zooree Diridawaa Adaamaa kana guyyaa lama kana keessa bulee ilaalee hedduun itti toleera carraan argame biyya keenyatti akkatti deebine yoo nu mimijjaaye fedhii itti qabna gaariidha
daawwataa jiru qaamni dhimmi ilaalatti daawwachaa jiru. Wanni isaan dalagan hedduun itti toleera gammachuu qabna baay'ee isin jaalannaa nu jiraadha galatoomaadha. Keessattuu Oromoon dhufee obboleeyyan keenya as keessa jammaal isaan gaafanna jettee nu gaafachuu keessanii rabbirraa argattan namarraa argachuulee baatanii. Galatooma baay'ee galatooma jiraadha. Ergaa xumuraa isiniif haa kennuti hawwii qabdan kan bara haaraa bara 2017 kana biyya keessaniif lammiidhaaf wanni dhaamtan yoo jira ta'e wanni adda. Uummata kiyyaan immoo wanni jechuu fedhu har'aan booda jaalala hajaarruun jedhan wal jaalachuu wal mari'achuu wal dhaggeeffachuu waliin deemuu nu hatahuun jedhan yaa rabbiin jedhe. Sila isaan waan akaasaa turanii isaaniin simatamuu isaaniin simachuu keessan akkamittiin dagattanii? Maal seetan Haayila Sillaaseen jecha akka dabarseeraa jedhan. Namni baatii jaha biyya waa kana taa'e ragaan bahuu jedhee jechuudha gaheen ture. Akkas ta'uu ni mala. Sammuu kan isaa kanarra caalaa kiyya immoo dadhabaa ta'uu ni mala. Garuu immoo har'arra geessanii akkasiin waliin jiraachuun keessan gammachuu uumame? Hedduu gammachuu ga'e guyyaa tokko walitti aarreen bee. Namni kallattii bahaa biyyattiitti jiraatu yeroo baay'ee afaan hedduu dubbataadhaan hin komatamu. Isinis kanuma jechuudha. Karaa afaan Afriitti. Guddaa galatoomaa baay'ee galatoomaa jiraadhaa dhufnee isin hin dhabini ergaa baay'ee guddaa ta'edha kan nu dabarsitanii maatii keessan waliin isinis jireenya gaarii jireenya bareedaa akka jiraattan isiniif hawwina televezyiinii faana. Alhamdulillah. Isin illee nu jiraadha nu galatoomaa. Nuyi dhufnee isin hin dhabin. Sagalee gaarii malee sagalee gaddaa rabbii nurraa haa qabu. Amiin amiin. Galatoomaa fayyaa. Gammachuun haa jiraannu nu jiraadha nu galatoomaa. Amiin amiin fayyaa ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin haa ga'u jennee eegallee jirra. Nagaan immoo afgaaffii keenya xumurree jirra. Jibuutitti argamuudhaan hawaasa Itoophiyaa Jibuutitti argamanii waliin kan turtii taasisne. Egaa muuxannoof mudannoo jireenyaa isaanii irraati waan odeeffannoo haaraa dhageessanii jirtu jenneeti kan abdannu. Waliin jireenyi isaanii ammoo egaa fakkeenyummaa guddaa kan qabudha. Sirrumatti wal dhageeffachuu waliin hojjechuu kanatu jira. Waliin hojjechuun ammoo akka humna ta'uu fi waan tariitii isaa miidhuudhaa danda'urre akka irra aanan kan isaan gargaaru ta'uudha kan agarre. Sochiin garaagaraa ni jira. Tajaajilli amantii hin kennu hojii daldalaa keessa sidha kan jiraatanii tajaajila amantaa kennitaniin cinatti immoo kitaabas akkasuma warri barreessaa jiru ni jira michuu nama nageenyaa fi keessattuu ammoo godaansa waliin wal qabate waan arganii dhagahan giddu galeessa taasifachuudhaan kitaaba kan barreessanii kitaaba kanas dubbisuudhaa dandeessu argattanii jechuudha Itoophiyaattis ni argama waan ta'eef kanaaf waan nu daawwattaniif waan turtiin waliin taasiftaniif guddaa galatoomaa isin jenna irra deebiidhaan baga bara haaraa bara 2017 ittiin isin geessin jenna Addis Taamiraatiin ture egaa hawaasa Jibuutii itti argamanii waliin kan turtii taasise yeroo gaarii nagaatti.